ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhe an eega fuudhe baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kayatti jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birriin irratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isin jettu mana hin qabu. Fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee jiru. Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walitti beennu taate anaa fi rabbii walitti dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan. Wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti gahe isinillee beeyti isinillee beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun siigalee ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokanne ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadda. Eeshi amaanii takkaa qofa gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii fi hojiilee ta'uun mala. Biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtanii dhufte illee dhugaadha basmaa mungkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kanaaf namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eeshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhooggu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kun sirra jiran haati manaa kee sirra jirti. Keetiin kun maqaa keetiin jira. Imeeliin paaswordiin si harka jira. Egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaa'iroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata mirkaneessirratti. Keessa baay'inaan waan uummanni utuu dhaga'e jaartii biyyatti eegalte fuudhuu dhabuu kiyyaan. Fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni namni manuu ibsi bira tani biyya eegalte jaartii fuute. Munchikkeen hin dhaga'ee coomin. Eechi. Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraatti. Dhimmi fardiidhuu bakka tana taphultii namaa diiduu amaan. An bakka tana yoo siin fudhata. Olaanaadha. Keessa mataa ofiin qabu. Ati akka biyya galte fuute moo hin fuudhu? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ilaalaal. Ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhe an eega fuudhe baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kayatti jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birriin irratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isin jettu mana hin qabu. Fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee jiru. Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walitti beennu taate anaa fi rabbii walitti dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan. Wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti gahe isinillee beeyti isinillee beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti
billahi an ilmo inni hadda hitti ilmo inni hadda natti tuffate sini gale ilmaan inni hadda maqaa isaanii dhahuu dhiisee natti darbee jireenya biraa eegale carraa ilmaan kiyyaa kana na jalaa ballees inshallah bi'iznillah ilmaan kiyya yoo rabbiin jedhe biyya bulchite kalee hiyya gurgureen jiraachifadha of duuban deebi'an an dubartiin inni kana na godhe sana na godhe dhee maraateellee jireenya ofiillee jiru ilmoo ofiillee balleessuu miti an man jiraadhaan ireen harka rabbii jirti. Sifu ammaan jedhameetta ati. Afaan isaatti bar nama guyyaa tokko ilmoo kiyya hammatee ciisee hin beene nama guyyaa tokko ilmoo kiyya naan nyaachifne jedhee isinii himuu jira akka maalii naa dubbattanire innuu ragaa isinii bahe walumaa galatti sagalee kana dhaggeeffadha. Sagalee amma bara nuti amma barka barbaan eshi ati miidhamte ummanillee argaara nullee hin argina eshi ati dubartiin miidhamtuudha dhugaadha ilmaan shankaratti baatte dhugaadha egereen ilmaan keetii kun maalii ummanni kun yoo irratti maratee furmaata sii kenne wayyu jaartaaf jaartii bu'aan baay'ee waliin jedhan oolanii ilmaan walirraan cabsitu waliin ajjeeftu jaarti jaartirratti fuudhuun waltumuun walloluun siif amaaniin haarawa bahe akkasi sheewwal mo'een kun kamaqaa madin jiru dubbii kana jalqaba irraa keessa beeytanii sheewwal mana biraati kun ka sheewwal hin fakkaatu. Sheewwal miti. Sheewwal mo'een kan madin jiru kun sheewwal miti sorry dogoggoraan jalqaba. Kezi ilmaan kiyya kaleessa ta'ee sarras ta'ee soonni nan isinitti himachaa jiru. Kezi ilmaan kiyyaa kana haala naa sirreessitan naa mijeessa. Kaan haqa kiyyaa kalellee barwanni ani siniin jedhe dhimma ilmaan kiyyaa keezii ilmaan kiyyaa naa laalaa waraqaa ilmaan kiyyaa wanni an kalellee arrallee dubbadhe kana abbaan waliin hin miidhamne aarsaa hin kafalle ka jettan kana rabbillee anillee hin beeka akka aarsaa ofiillee innillee an kafalle ana ka ilmaan kiyyaa aarsaa kaffale malee isaa miti namni ilmoo ofiitii aarsaa kaffale هذا كسيبو يا أخي هذا بدل كمان هذا كسيبو كو هذا ما هو أتيو أرسان كبل لين كبل لين وندو مكين كتامين أنا سينا كو تسيبني نبرة كان كلا تبوا ساموچا هذا كورا رنا بتبقى كيسة دي ما تروح تنوتين كاسين كام ada كين هذا كتيو كبل لين كبل لين ini hasa ujuru soba inde soba waya ma nutin sinjen nama waya ma nurada abi uma kuma ma nutu amina amma saat kanat bishaan burcuqqoo hir'ateeti bishaan burcuqqoo keessaa yoo hir'ate yoo kabirii waraabtuu guutte malee hin guutamu ka isaa amma waa hir'ate waan hin guutuuf hin taare haala ijoollee biyya san keessa maariyaam magaalatu dhimma ilmaan kiyyaa bakka naafisa yoo isin jaartaaf jaartii waluma rutii waluma dhabdii walloltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamtellee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achiti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jette maali? Ila doktor maal sin fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture achi dura dalagadhee asii waan qabu
isin gaafa galulle dollar di balama namni natti kenne isiidha eegar illee ammoo yoo kan baafadhullee namni godillee isi baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuu biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kiyya kanarra xiqqaa karaa Saudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu yoo quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammoo yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan ammoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umriitti guutuu akka isaan na hidhan isinillee beekti isinillee beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata. Anillee hin dinne isinillee ammoo yoo achi boodallee Mubarakiyyu Dubai jira warroota Dubai jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubai dhaqee Dubai irraa ammoo Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isinillee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra sponsor nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tan achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isin galu sammaraa godhuu isin diddee jennaan gaafii biraallee hin deessee fi galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakkee ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan xiyyalee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti